Somman siisini yaa Rabbi haadha manaan akkanni ijee kadhachuu jira. Taanis yaa Rabbi qophaan somman siisini abbaa manaatii wajjin somman siisi abbaa manaan akkanni jettee waywaachuu jirti. Namni kun hedduun du'aayii adda addaan ittuma jira. Kaanis yaa Rabbi miskiinummaa tana keessa nan somman siisini yaa Rabbi ni dandeessa maallaqan akkanni ji'ee kan kadhachuu jirus ni jira. Akkasumatti immaas namni hedduun akkaataa kaanis waan baatii hodhata akka dalagee baatii takkitti ramadaanaa nyaanna jee qophaa'u jira. Kaanis yaa biyya alaa jirus aboo silaa soommana kana Rabbiin haadha abbaa kiyya bira na soommansiisee kaja'uus hanqan qabu jechuu. Ati namuutu yaanni isaa akka inni itti yaadu hedduudha natti fakkaata. Mee tanaaf namuu akka itti simatu namuu yaada jira Rabbi nuun haa ga'u. Soommanni inshaallah kunoo dhiyaachaatuma jira. Rabbi nuun haa ga'u. Namuu akka adda addaatitti soommanuudhaaf niyyachaa jira. Tana keessatti soommanni dhugaa dhiyaate hedduu inni nama gammachiisu afoonaa lillaahi jechuun takkaas ni guddatti. Namni maashaallah afoonaa lillaahi waliin jaa Facebook irra kaan barreessee gallakkisa kaanis akkana godha. Maashaallah. Akkasi bakka nagaan dhuftanii warra dhuftaniis obboleeyyan kiyya ji'a ramadaanaa kun hoggaa dhufe qalbiin namaa kun hedduu hoggaa ramadaanii dhiyaate tola tokko eegalti. Akkam yoo jettan namni dhiifama walii godhu eegala. Hamtuu dur yaadus ni dhiisa. Khayrii walii yaadu eegala. Aboo ramadaanni dhufe haa ta'u bannuuyii jaa. Mee tanaafuu hin dheereysu ramadaanni inshaallah Rabbi nuun haa ga'u. Namuutu akka niyyattanii Rabbi isin haa soommansiisu. Haadha abbaa bira soommanuu fedhus akkasuma Rabbi si haa godhu. Kan haadha manaa fuudhee haadha manaa saalee bira soommanuu fedhus Rabbi sitti haa kennu. Tan haadha manaa saalee harkattee gartee bira soommanuu feetus abbaa manaa saalee jechuu kiyya Rabbi siif haa kennu. Warri gartee bultii ijaartanii maatii keessa qabdanis ka maatii wal bira soommanuu feetanis Rabbi isiniif haa laaffisu. Rabbi isiniif haa godhu. Isiniif haa laaffisu. Namuu akkuma gartee khayrii qabutti Rabbi isin haa soommansiisu. Yaada muraada Rabbi isin haa guutu. Mee akkamitti ramadaana kana simannaa mata duree osoon hin eegalletti afoonaa lillaahi waliin haa jennu namuutu. Nama hunda dhiifama walii haa goonu. Kan hundi gongorees dhiifama haa goonuu fi katti gongorees dhiifama nuu haa godhu yoo jiraates jechuu kiyya. Namuutu dhiifama walii goonee akkasitti Rabbiillee istighfaaraas ka guddifnee akkaataa itti gartee ramadaana kana simannu waliin itti fufna jechuudha. Ramadaana kana inshaallah Rabbi nuun haa ga'u. Nuu fayyaa qabu, nuu imaana qabu, nuu riskii illee qabu, nuu waa hunda qabu harkaa qabu Rabbi nuun haa ga'u. Riskiis Rabbi nuun haa ga'u. Akkana amma kara gorsaatiin isin ceesisa. Kara gartee ramadaanaati. Ramadaan Rabbi nagaan si haa fidu jennaan. Rabbi nagaan nuun haa ga'u. Warra soomanu Rabbi nu haa godhu. Ramadaanni keessummaadha. Keessummaa guddoo, keessummaa jabduudha jechuudha. Keessummaa ajaa'ibaati. Tan akka gaariif simachuu qabnu. Keessummaan suni, keessummaan ramadaanaa tun yeroo simannu obboleen keenya maallaqaanii miti kan simatan. Akkaataa itti simatanis waliin itti fufna. Akkaataa itti simatan waliin itti fufna jechuudha keessummaa tana. Soommanni kun akkuma isin beeytan yeroo soommanni dhufetti suwaamni heddachata. Dalagaan dalee dachataati. Yoo sadaqatte dachaadha. Salaanni keetiis wanni ati dalaytu hundinuu dachaadha. Hatta umraan ati ramadaana keessa gootulleen akka Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jaan namni umraa ramadaana keessa godhe akka nama hajjii naa wajji godheeti yan suwaaba qabaachuu si keessa jechuudha. Waa hundi dachaadha. Haadha abbaa kee dur gargaartus ramadaana kana keessa yoo ergiteef tolatti oolta. Maaliif haadha abbaa kana dubbachaa ooltaa jechuun keessa laawun oolamu. Namni gariin amma ustaaza abalu gargaarra masjida ijaarraa kana dura dursa. Kana haatiin waan nyaattu hin qabne haadha abbaanu kan isaanittu tolan oolle aboo isaan yeroo hunda numa gargaarraati. Amma tana gurra barbaada. Namni gurra hin barbaanne haadha abbatti tola oola. Akkamitti kana jette jechuun keetis hin oolamu. Haadha abbaa kee yeroo itti ergitu namni sin argu. Aboo galata isaanirraa harkadhuu jaamee namni nama ajaa'ibsiisaa bara. Galata isaanirraa akkama ergata amata umrii si guddisanii utaanii mincaan sirraa haqanii asiin si gahanii. Eega sababa isaaniitiin argamte tolatti oole abbaayi. Ramadaana kana keessatti haadha abbaa keessan gargaaruu keessatti suwaamni kee dachaadha. Rabbi yoo sikkanne
dura mata duree namni gargaaruu qabdu isaanii rakkataa bira dhaabbachuu jechuu barbaadeeti. Tayyib soomana kana keessatti sheexaaninis ni hidhamti. Kanaaf namni qaceelaadhaa bara. Namni soomana keessa hadur quraana mana keessatti ol fannisee jirus gabbuusee qaroo eegala. Dhiqatee namuu toobatee salaata asitti fufa. Jaartiin ni qaceelti, jaarsi ni qaceela. Soomana kana jaarsaa jaartii warri dur wal tumuus yaa salaam dubbiin hin jirtu. Maaliif sheexaanniidha jira. Namni hundi ni qaceela. Tokko jee guyyaa iidaati beeyte. Aboo ati sooma maan salaannee jennaan eegayee soomanni beeye. Salaata maan salaanne jennaani boonuti guyyaa maqaa qabu salaannee jee. Aboo guyyaa akkam salaatte jennaan aboo beerrinis nu ililcheeti fixiriin uuda guuttee guyyaa maqaa qabu salaannee jee guyyaa iidaa salaannee tumachuma dhaabne samboota ittiin deebine jee iida fixiriif baanaa beekan. Soomana keessa namuu salaata ni eegala mee namuu laali. Hadur salaata kuban qabne illeen soomana keessa toobatee eegala. Toobaa soomanaati tun warra ji'a ramadaanaa gabbaru sun hanga soomanaa sadaqa eegala. Hadhaabbattu loolu eegala. Waan khayrii jaamaa hundi ni dalaga. Hoggaa soomanni bahee achuma dhaaba. Hayyee bakka nagaa na eetan anaa dhufu warri jettanis anaa dhufu jeetiin jira galatooma. Akkasii soomana kana nama soomana keessa qaceela sheexaanaa hidhama jechuudha. Warra baatii ramadaanaa gabbaru rabbi nun godhin. Warra ramadaana qofa gabbaru. Maaliif ramadaanii ni deema. Ni dhufa, ni dabra. Garuu rabbiin hayyuun daa'im yeroo hunda jiraataadha jechuudha. Tanaaf soomana keessa nama hunda agarta. Dubartiin dur ijaaban uffannees. Mana dur muuziqaan hin bitiriin keessa iyyitu kanaatu raayyaan akkana keessa iyyamu. Kaan raayyatti kaayyata, kaan asiin fida. Inumaa kaan manzummaa adda addaa barbaade warri afaan amaaraa afaan dubbatus kaan as fidee Muhammad Awwal jaa kaan ummaanu kaan taan fidanii beeytan jijjiira namoo hanqa ramadaanaati. Galgala iidaa muuziqaa mana hundaa kana dimjaa. Boo maali gammachuu jirra. Gammachuu maaliiti? Boo ramadaanii nurraa kuteetii mee osu jaa. Maali boo? Aboo hidha turreeti hafuuran baafanneeti kute jaa. Haan ramadaanni guwaatti seene yeroo furaan dhiyaatu warri waa siyyaaraa aarsuus qarraa kana qat godhee eeggata hanqa furan. Yeroo Allahu akbar jedhamni silaatti mira yookaan bishaan furaame inni haayeeti itti qabsiisa. Saniif furuu eegala jechuudha. Soomana keessaa beekadhu. Warri siyyaaraa dhugu rabbi irraa isinaa qabu ibiddarraa. Warri haayetus dafeet itti haaya saniif fura. Rabbi irraa najaa nu haa baasu. Haaya soomanni kuni gariin namaa guyyaa soomanaan ooleeti halkan muuziqatti bashannana. Kanuma guyyaa soomanaan oolu furree jaa. Wallaahi rabbi haa qajeelchu warra akkam rabbi agarsiise warra gaafii gaafaturraa warra guyyaa soomanaan oolee galgala dubartii wajjin qunnamtii dubartii haraam godhu warra kanaafaa jira jechuudha. Rabbi warra soomana sirriitti soomanu rabbi nu haa godhu. Haaya baatii ramadaanaa kana keessatti sheexaanni ni hidhamaan jee hulaan jannataa hundi ni banamti 8 watughlaqu abwaabu niiraan hulaan ibiddaa hundinuu ni cufamti. Hulaan ibiddaa rabbi sirraa cufu. جنة ربي سنفاقنو جنة ربي نواقنو نداود ربي جن إبدر نواقبو. طيب فهو شهر خير وبركة باتين توني باتي خيريت باتي برخاء كيساقب نما دلقت التيجو مالف يحسن بنا قيسافو نرى برباجي سارة نتي برباجي سارة نرى إيقمادا نتي مسلمني قباودا في الاستقبال خير الاستقبال أكنا ما خيسمان وقافا قورا سلفتو فقون تكو سرها تري وقارو فكم nama kee kabiyyaala jiru hoggaa biyyarra sirduuf hangam takka qophooyitaaf nama kee hoggaan sirduuf jiru san daran qophii akka gartee namni aruuza isaa gartee jaartiin hati mana isaa hoggaa fuudhe isiidhaaf qophaa'u daranitti qophaa'uu qabna soomana kana qeebaluudhaaf jechuudha. Akkam jechuu barbaadeeti akka musaafirri nama gartee imaltuutti dhufu jiruuf qalee warri biyya teenyaatis warri naannoon gartee marqaadhaan beekamtus marqaadhaan keessummaa isaanii dhiyeessanii khaanis ree qalanii fi khaanis waa hunda godhanii simatan sanitti akkas daran simachuu qabnaa jenne qophaa'uu qabna. Akkamii qophooyina akkatti soommannu barachuu qabna. Eenyu irratti koo wajjabu akkuma beekamutti soommanni namni irra wajjabu ni beeysan nama ballaqe hunda irratti wajjaba. Maraataa kan ta'in kan aqliin isaa fayyaa qabu. Akkuma isin beeytan namni dhukkubsatu yoo soomana kana keessa soommanuu hin dandeenye qada qabala ni beeytan eega soommanni biyee soomana hoggaa fayye. Kan lakkii doktoronni inni fayyu hin fayyu dhukkuba kanarraa ja'an
kiiloo takkaa fi cina guyyaarra miskiina nyaachisa kun beekamaadha. Musaafirri ni nyaata ni beektan jechuudha. Musaafirri hoggaa imaltuu deemu ni nyaata qadaa kafala. Tayyib obboleen keenya manguddoonis namni dudulloomee gartee soomuu hin dandeenye osoo fayyaa qabanii sunis guyyatti kiiloo takkaa cina miskiina nyaachisan. Akkaataa gartee soomana kanatti simannu akkatti soomannu barachuun nurraa dirqamaadha. Akkuma keessummaa akkamis simanna jennu kanatti keessummaa guddoo dhufu jirtu tana akkamis simanna jennee ramadaana kana akkamitti akka soomannu barachuu qabna. Soomana jechuun maal isa dura? Soomana jechuun nyaataa dhugaatii dhiisuu qofaa? Laa. Soomana jechuun gurri kee soomanuu qaba, arrabni kee soomanuu qaba, harki kee soomanuu qaba, qaamni kee guutuu soomanuu qaba jechuudha. Yeroo soomani seenisan ijjiti haraam laaluun qabdu, yeroo taanillee laaluun qabdu. Keessaafuu yeroo ramadaanaa. Arrabni keetis hamtuu dubbachuun qabu keessaafuu yeroo ramadaanaa. Yeroo hundi osoo ta'u keessaafuu ramadaana jechuudha. Ramadaana soomanuun hama namaarraa fagaatteeti zikrii guddiftee waa hedduudhaan ramadaana kana simatta. Tanaaf akkamitti akka soomannu haa barannu. Gariin warreen biyya arabaa jiru haa ta'u haan haa ta'u jana janii waan takkaa jira. Ramadaanas isaan janamu. Telefoonni gurrarraan bahu. Kanaas ni haaseessiti. Kanattis ni kijibdi. Kanattis ni kijiba. Sanittis tanuma akkitti soomanu sanii miti. Gurri kee soomanuu qaba. Haraam dhaga'uun qabu. Ijjiti haraam laaluun qabdu. Arrabni kee haraam dubbachuun qabu. Qaamni kee farjiin kee hundi keetu soomanuu qabda jechuudha. Akka rabbi sirraa simattu, akka rabbi sirraa qeebalutti. Haadha manaa yoo qabaatte qofa eega furteessiif halaali hanga subiin hin geenyetti hanga suuraa jechuudha. Subiin duratti osoo subiin azaannetti. Tayyib barachuu qabnaa jenne kana. Ahammiyyaan gartee yeroo shayxaanni baatii tana keessa hidhamuun waswaasa namni nama waswaasu kanas dhabamuun ilma namaarraa kuni waan gartee adda addaarra namni kubbaa jala fiigaa kaanis jechuun kanarraa dhabamuun namni shayxaanni hidhamuun waswaasaa fi kun hin dhabamu. Namni immoo musalsala adda addaa kan ramadaana keessa qopheessanii jira. Kan namni ramadaanuma san daawwatu amma biyyoota arabaa keessatti xaashmataa shaniiti namni isumaaf qophaawa. Yaa subhaanallah. Munaahi janii hedduu maaliin sii maga. Kana namni kana hordofus hedduu jira. Ummanni silaa televiziyoona agartee silaa warri waan kana qopheessu ramadaana keessa malee hin fidan. Tayyib. Kan waan haraam hoggaa jenne haraam laalu jechuun wanni haraam laalu hoggaa jaame waan rabbiin sirratti haraam godhe. Fakkeenyaaf waan haraam ni beeytan isinuu waan halaal sii godhe isin beeyta. Fakkeenyaaf amma namni gariin warra qunnamtii godhu laawwachaa bula kasoo manaan oolu akka wanni sun haraam taate beekamaadha. Muuziqaan akka haraam taate ni beeytan isiniin himu. Musalsalli adda addaa akka haraam ta'e ni beeytan isiniin himu irraa fagaachuu qabdan. Shiishaanis warri harkistanis haraam rabbi irraa isinaatiis warri siyyaaraafis haraam ta'uu ni beeytan ulamaan itti walii galanii warri waa kaayyatus irraa rabbi najaasi haa baasu silaa dubbiin tun wanni nama fiddi. Tayyib yeroo tana keessatti namni gariin musalsala adda addaa televiziyoona rakkabateeti kanaan soomana kana simachuuf qophaawa. Rabbi irraa najaanu haa baasu. Obboleen keenya tokkoffaa soomana kamitti sibannaa itti fufna du'aayiidha. Du'aayii guddisuu qabna. Akka ramadaana kana rabbi nuun gahu. Allahumma ballighna shahra ramadaan. Yaa rabbi ramadaana kana nuun gahi ji'a ramadaana baatii ramadaana kana nuun gahi du'aayii guddisuu qabna. Kama kaana salaf akka ummanni nu dura dabre salafu saalihiin dalaguu turan. Akkam dalaguu turan. Baatii jaa rabbi kadhatan ramadaan akka isaan ramadaana nuun gahi janii ramadaana nu gahi janii oggaa soommananii fitan baatii jaa yaa rabbi nurraa qeebali janii du'aayii kadhatan. Nuti takkaa kadhannee iida dirqi nuu gaha. Yooma soommanni iitti dhuftii gammachuun teenya tabiraati. Rabbi nurraa qeebali. Nu soommanuu qofaa miti obboleeyyan dalaguu qofa osoo hin taane rabbi nurraa qeebalu. Rabbi ramadaana nuun gahi jennee kadhachuu qabna. Meeqaatamtu jira kan ramadaana dabre hojii soommanne kanarra biyyee keessa jiru. Kan awwaalame kan dhume meeqaatu jira kan ramadaana dabre hojii soommanne jechuudha. Tanaaf rabbi nuun haa gahu jennee rabbii keenyas kadhachuu qabna. Yaa rabbi ramadaana nuun gahi. Tayyib ammaas nuun gahi qofaa miti. Eega nuun gahise akka ati jaalattu nu soommansiisi nurraa qeebali jechuudha. Yaa rabbi ramadaana kana nama sirriitti simatu nu godhi jennee kadhachuu qabna. Dalagaan teenya akka keessatti toltu yaa rabbi nu godhi. Baatii tana keessa jechuudha. Jennee rabbii keenya kadhachuu qabna. Obboleen keenya. Lammaffaa
dura du'aa hin jee bara akka ramadaanatti nuun ga'u sah du'aa hin jee itti aansuudhaanoo salaamatu sadri bisalaamati sadri maal muslimiin nama muslimaa hundaan qalbii tee qulqulliidhaan wajji jiraachuu waanyummaa haasidummaa if keessa haqu nama muslimaa hundaa wajjiin aafoonaa lillaahi jettee jaalachuu gammachuu maaliif jibbita nama jiruun addunyaa silaa'uun guutamtu sagalee kudhan hin taatu jan jiruun addunyaan fiixeensaa jan fiixeensa ganamaatiif saniifuu muslima hundaa wajjiin qomateetiin qoma bareedduun jiraachuu simannaa ramadaanaati wanni dubbachuu jiru akkatti simannu qomti ta'e nama muslimaa hundaa wajjiin gaarii ta'u bakka galtutti bakka daleeydutti bakka ooltutti bakka deemtutti hamtuu si yaades dhiifama godhiif khayrii si yaades khayrii yaadiif hamtuu si yaadellee khayruma yaadiif nama hundaa wajjiin haala bareedaan jiraadhu jechuu barbaadeeti qomti irra guddoon namni kan arrabni isaa haraam hin dubbanne naman hamanne nama walitti hin dirre kakajiban beeyinilleen qomti isaa haasidummaa qabdu hedduutu jira rabbi najaan waa baasu ta'uun qabu kun haasidummaa waa lama malee jenne duraanuu nama quraana rabbiin kanneefii fi sila akkasaa kanan na barsiiftee yaa rabbi anis akkana dalageen kunumaan qabu nama qabeenya rabbiin kanneefi olii gadi sadaqatu khayrii hunda keessatti akkana yaa rabbi naa kannitee sila sadaqadha hinumaan qabu jechuudha. طيب وألا تكون تهود أبو أكم بينك وبين أي مسلم شهنا جدو تيتي في جدو نما إسلاما تقولين شهنان جراتشو أبو واني والجبين سفدا واني دلن صوفدا واني ولين أودو جراتشو أبو أكمت كما قال رسول صلى الله عليه وسلم إرقام ربي كجان يطلع الله ربي نمل تجن جميع أوما إساهم دتو والكتا شعبانا خنا خيستي شعبان هنا والكتا ساعت خيستي نما هم دافني أرارما مشركا في نما والجبان سجدو جرو مريجان حديثن الليل صحيح ترغيب والترهيب كيستي معلف نما لمان كنا دلقان المنا ما قيو والباتي دلقان المنا ما قيو والباتي سنينا في يرو سنينا جتشو خميسة جان معلف nama lama malee namurraa wal fuudhamti nama lama wal jibbansi jettu jiru naman jibbin dhiifama nama hundaa godhe طيب ammas ramadaana kamis simannaa jenne بالصيام صومنودان كما هي سنة لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه سنة را أكا حديث أسامة بن زيد راودي فمي رب الرجالة إرقام ربي قلت يا رسول الله إن جيني جي يا إرقام ربي لم أراك تصوم من شهر من شهور باتي هدوسي صومن سنركو ها ما تصوم من شعبان كشعبان صومن توتي باتي هندسي صومن سنركو هيا دبينا كم يجو قال ذاك جين أبو برسون جين شهر باتي تغفل الناس فيه عنه باتي نمن الراتقم جين باتي تنا نمن هدو صومن نمن هدو بدا جالته نمن هدو بدا جالته رجب فصومن بدا جتشو رجب صومن وان جري نما سنين خمس صومن يوتي ملي nama guyyaa tokko soommanee guyyaa tokko furu yoo ta'e malee nama baatii irraa guyyaa sadii guyyaa 13 14 15 soommanuu yoo ta'e malee jechuudha ayyaama albiit kajaan. طيب شعبان ammoo namni ni irraanfata kanumatti namni hanqa shaabaana kana keessa soommanuu hanqa rabbi laaffisee hanqa xiqqaadha warra sanirraa rabbi sinaa godhu sunis hanqa guyyaa 15ti guyyuma lamaaf jechuudha ilaa guyyaa 15ti barbaachisaanii. طيب holi baatii namni keessatti dagatu irraanfi baatiin tun beena rajab ورمضان رجب في رمضان جدو جرتي يجو يسين شعبان خنا باتي ما خيسة جرتنا جدو باتي تنا خيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم صومنا قد سطره حتى عائشة نو جت صومنا كذا وقان كفلو كذا في الرابع صداف شعبان صومنا جت مالف جنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شعبان خنا خيسة صومنا جتة أنيس غرغار سوان نافتو بيساو جيني صومنا جت كسيتين كذا باسه أكنا جدو طيب وهو شهر باتي ما غيزيرتنا إسينتم باتي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين هجين جم ربي والفورمت رب نور ولا فور خيري دلينه بدي دلينه اللي ربي دي فمن وفاقلو رب نوفا أرارم باتي تنغيستي دلقان دليتو سول فورمت جان جم ربي دو جير جم ربي صلى الله عليه وسلم ناس ومنا قبوجين تجكنا والفورمتون فداجي مي كم لالت سي سومنا قبو si miskiina gargaaru jiru
si haadha abbaa kee tolatti oolu jiru hoggaa hojiin teessii ol fuudhamte jechuudha. Tayyib akkamitti immoo ramadaana simanna waajiba hanga durdaran jabeessu salaata jamaadhaa dhiirtii masjidatti wagayriyaa salaata biraatis dubartiinis manatti jabeessu qabdi salaata isii yeroo irratti salaatu hamma durdaran osoo duruu salaattu jechuudha. Hamma suwaamni tokkolleen sin dabarretti waan dandeessuun dalagachuu qabda. Hamma suwaabuma sii dalagachuu jirru ramadaaniin sii dhufee baatiin araaramaa baatiin gartee rabbiin ibiddarraa itti nama bilisoomsan baatiin rahmataa baatii san rabbi nuunaa ga'u hamma baatii san rabbi sitti fidutti dalagachuu qabda jechuudha. Hordofuu qabda. Hanga baatii san rabbi sitti fidutti dalagachuu qabda jechuudha. Tayyib ammas dilii waan dandeesse firraa xiqqeessaa deemuu qabda. Dilii waan dandeesse. Tayyib naam kudha shanan boodaa keessas qadaa baasuun ni danda'ama. Warri qadaa qabu rakkina hin qabu. Ka qadaan irra jiru qadaa baasuun ni danda'ama. Qadaan namni irra jiru soommana keessa kudha shanan qadaa baasuu ni danda'a. Ka soommana isiniin hakamisa soommanus soommanuu ni danda'ama. Hanga soommanni seenutti rakkina hin qabu. Namni mallee aadaaf ka qabu kan guyyaa tokko soommanee guyyaa tokko furuus ni danda'ama. Warri qadaan irra jirus kafaluu ni danda'ama. Akkasii dilii waan danda'ameen firraa xiqqeessaa deemuu qabna. Qadaa warra irra jiru daddafaa firraa qadaa baasaa soommana dhufu jiraachuu keef hin beeynu. Jabaadhaa. Baarakallahu fiikum. Salaata halkaniitii salaatuu nafsee ta'e tana barsiisuu qabda. Du'aa'is kadhachuu guddisuu wirdii yoomii quraanaas quraana guyyarraa waan danda'ameenis qara'uu quraanas ammarraa eegaluu qabda. Guyyarraa quraanas waan danda'ameen qara'uu jechuudha. Ammumarraa eegalte nafsee tana barsiisuu hamma ramadaanii dhufutti yoo feete salaata booda qara'u feete maqriba faa booda akkanuma akkana jajjabaatte jechuudha. Wanni maanta nurraa barbaachisu akka nafseen tun ramadaana keessatti khayrii irra isii jirtu khayriin hoggaa isinii dhufte itti simachaa deemte jechuudha. Amiin walumaanuu umrii rabbi nu haa dheeressu karaa haqaat irratti. Ammallee akaama soommanaa barachuu qabna. Kitaabaan haa ta'u dhaggeeffachuun haa ta'u akka itti soommanu adaaba isaa waan soommana furaa waan soommana namarraa balleessaa hunda barachuu qabna jechuudha. Akkamitti kasimannu barachuu qabna osoo soommanni hin seenu. Tayyib ramadaana keessatti du'aa'is guddisuu qabna. Haala hundaan nafseen hundi yeroo hunda keessatti du'aa'ii guddisuu ramadaana kan akkatti simattu yeroo ramadaana haa ta'u yeroo bidaa haa ta'u kadhaa rabbii guddisuu qabna jechuudha. Jecha gaarii masjida keessatti soggaa salaataadha jecha gaarii dubbachuu jecha hammaa dubbachuu ififachuu dhiisuu namni gariin hoggaa taraawii dhaqe masjida warra gogombisuu barbaada boqon nama dheereessa jaa boqon akkanaa jaa shurbaan ilaa asii guutee jira nyaannini goggorachuu hin danda'u akkasiis hin ta'in salaata sirriitti salaatu qabda hoggaa rabbi siin ga'e jechuudha. Taraawii sirriitti salaatu qabda salaatul leeyliis akkuma quraanaa sirri qara'uu qabdutti jechuudha. Ulamaa'iin soommanni hoggaa seene sahaabonni hedduun quraana qara'uu turan hatta imaam Shaafi'iin rahimahullah taraa 60 buusa ramadaana keessatti. Jabaannee quraana kanas soommana keessas qara'uu qabna jechuu kiyya. Quraanaas. Tayyib akka Jibriil alayhi salaam dhufee ramadaana keessa rasuula keenya sallallahu alayhi wasallam ramadaana keessa quraana wajji qara'uu turan jechuudha. Akkasumatti haa jabaannu masjida keessattis mana haadha manaa dhaabuu dhabuudhaan tolatti ooluudhaan jechuudha. Garii nama ramadaana keessa zikrii godhuutti hin dhiisu. Kana godhi ajaja kanatti dhiyeessi akkasumatti dalaydee fiddee galata illee hin qabdu jechuudha. Kunis ta'uu hin qabu. Amala bareedaa faaruu qabu saniin ammas ramadaana simachuu qabna. Amala badaa dur qabu namurraa fagaachuu shishaa siyyaaraa
waan gartee ji'a haraamis irraa fagaannee amala dur namni nama arrabsuu malee nama faarsuu hin beeyne nama gartee galata namaan beeynes ta'uu hin qabnu yoo dur amalli keenya akkas tures ammarraa eegallee amala keenya sirreeffachuu qabna ramadaana simachuudhaaf jechuun amala fokkotaa dur hunda firraa dhiisuu qabna amala fokkotaa dur dhiisuu qabna saayiba badaa duris firraa dhiisuu qabna waa hunda waan fokkottuu hunda firraa dhiisuu qabna jechuudha yeroo ramadaanaatti fayyadachuudhaaf qophaa'uu qabna yeroon ramadaanaatti fayyadachuudhaan feesbuukuma jala buluu osoo hin taane osoo waatsaap jala buluu hin taane osoo iimumaan olii gatichi fichii haasawaa buluu hin taane osoo jana jira buluu hin taane ramadaana keessatti du'aa'ee guddisuun salaata guddisuudhaan quraana qara'uu guddisuudhaan akkasuma akka rabbi qabeenya kanneef sadaqaas guddisuudhaan nama furuu guddisuudhaan khayrii dalagachuu qabna jechuudha. Yeroo teenya tana rahima maxxanfachuudhaan haadha abbatti tola ooluudhaan ziyaaraa rabbiif jecha wallaaluudhaan tola walitti ooluudhaan obboleeyyan rabbiitis jabeessuudhaan ramadaana yeroo teenya geggeessuu qabna. Ammas warra masjiidaa gargaaruu qabna. Hoggaan akkana jiru warra gartee nama fursiisu yoo maallaqa rabbi isinii kanne gargaari namaas fursiisi manattiis warra masjiida fursiisus yoo jiraate gargaartii sunis fursiisuu qabda. Rabbi isinitti haa kennu. Baatii tana keessatti jajjabaannee obbolummaas jabeeffannee shahanaa wajibbansa duriis firraa dhiifnee gama rabbii deebuu qabna. Guyyaan gartee ramadaana kana sirriitti hoggaa simannee taraawiis tahajjuudaas soomana keenya sirri geggeeffanne eega ramadaanni beeyis warra gartee ramadaana qofa ibaadaa godhu rabbi nun godhini warra baatii ramadaana gabbaroo rabbi nun godhini warra rabbi gabbaroo rabbi nu haa godhu ramadaana boodaas shawwaalee jira guyyaa jaan namni soomane akka nama baatii lama soomaneeti jechuudha. Maaliif baatiin ramadaanaa tun yoo soomantee ji'a 10 sii hisaabamti shawwaalee guyyaan jaan ji'a lamatti hisaabama akka namaa mata soomaneeti jechuudha. Namni ramadaana soomanee shawwaalatti aanfate. Tanaaf obboleen kiyya kan islaamaa ramadaana kana keessatti hoggaa rabbi nuun haa ga'u khayrii haa dalagannu khayrii haa oomishannu hamtuurraa haa fagaannu dhiifama waliif haa goonu warreen gartee nama dur itti balleessite dhiifama gaafadhu hamtuu nama yaaduu dhiifnee khayrii walii haa yaannu obboleessa kiyya ramadaana kana wanni guddoon simachuu qabnu toobaadha. Toobaan tun bu'aa hedduu qabdi. Rakkataa rakkoo yoo toobaa guddise furmaata argata. Furmaata argata. Kan ilmoo hin qabne yoo toobaa guddise ilmoo rabbiin kannaaf toobaa yoo guddise jechuudha. Kan dhukkubsatu yoo toobaa guddise akkasuma rabbiin fayyisa. Toobaa tan istighfaara yoo guddise jechuu kiyya. Akkasuma qabeenya ka barbaadu istighfaara yoo guddise waan barbaade argata. Tanaaf istighfaara kana guddifnee istighfaaraan ramadaana kana haa simannu. Ramadaanni waa baatii saambuusaatii miti. Baatii saambuusaa qofaatii miti. Baatii gartee asiira adda addaa wanni dhuganii miti. Baatii dhugaatii adda addaa burtukaala haa jennu wanni haa jennu dhugaatii hoggaan joofarroon baanu. Dhugaatii tanaan yookaan saambuusaadha wooma adda addaa saambuusaa fooniitii fi kanaan simatanii miti. Baatii halkan qaaxiraa atooraraa bulanqoonii miti. Baatiin tana qofa osoo baatii khayrii keessatti dalagatan. Ta khayrii keessatti oomishatan. طيب شمرنيس هايا يا بنت كمال جتي تديهاتي ركنا نقو شمرن من عربا جروس وري بك دلقا جروس شمرن منومتي صلاة ركنا نقو بكو مجرتني تبادا قدا yoo rabbi isinii laafise hoggaa dalagaa fitattan manuma arabaa bakka jirtanittis salaata achumatti tahajjuudas saraawwii salaata dirqaman qabu shamarran bakka rabbi isinii laafisetti namuu ibaadaa godha. Salaanni taraawiidha salaata sunnaa muakkada dhiira irrattis jechuudha. Masjiida salaati bakka khushuu'a qabdu barbaadadhu masjiida gogombisuu miti qaama qalbiidhaan salaati. Akkasii shamarranis yeroo gartee ibaadaatti jirtan yeroo saambuusaa gootu yeroo waan shorbaa gootu yeroo nyaata adda addaa gootu yeroo waa hunda mana keessatti dhiyeessitu san arrabni kee zikriin dhiisin wanni rabbiin sirraa barbaadu zikrii qalbii tee arraba kee alaa bi zikrillahi tatma'innul quluub zikrii rabbiiti irratti qalbiin nama sabatti iimaana zikrii namni guddisu iimaan harkata al-iimaanu yaziidu bit-taa'a jedhu lamaan iimaanni hankuma qaalii rabbii gootu sii dabalamaa deema hankuma dilii daleetu sirraa irrataa deema. Tanaaf ramadaana bakka jirtanitti namu bakka jirtanitti
kadalagaa irra jirtus amma namoota tokko jira warreen baadiyyaa faa dalagu re'ee bira warra dalaguu jiru biyya arabaa faa keessatti kagaala dalaguu jira warra ooyiruu dalaguu jira bakkuma jirtutti ibaadaa godhi siif hin mijoone fattaqullaa mastaatum bakka jirtutti ibaadaa godhi dubartii mana arabaa dalagee bakka jirtutti ibaadaa godhi dubartiinis hijaaba kee qaama keessatti taran bakka jirtutti yeroo boqonnaa harkatti ibaadaa ta'e godhi quraanas yeroo boqonnaa harkatti yoo beeyti qaree warri quraan hin beekne zikrii guddisi zikrii adda addaa godhuu guddisa obboleen keenya soommana kana keessatti rabbi nuun haa ga'u dhiyaachaa jira ramadaana kana rabbi nuun haa ga'u obboleen keenya ji'a ramadaana kana Allah haadha abbaa keessan warri rabbi waa isinii kanne tolatti oola haadha abbaa keessan gargaara karraa isinii hafe rahima keessan gargaara karraa isinii hafe rahima keessan gargaara karraa isinii hafe rahima keessan gargaara tolatti oola miskiina gargaara qawaan furuun hin qabne fursiisa yoo rabbi isinii kanne طيب namni taraawii salaatul jamaa hojii salaatuun dandeenyees bakka jiru salaatu qaba jeetiin jira namni isaaf hin mijjooyne bakka jiru salaatu qaba baarakallahu fiikum bakka jiru salaatu qabdan salaata taraawii bakka rabbi isinii laaffisetti soomana rabbi nuun haa ga'u akkumaan dabarsetti kan rabbi isaaf laaffise masjida dhaqii salaati kan dalagaadhaaf siif hin mijjooyne bakka jirtutti yeroo sii mijjaa'itti salaati ammoo salaatul jamaa harabbiin salaatul jamaa amma nama tokko jira dhiirarraa hin baana salaatul jamaan hin jirre isa bira warra biyya arabaa jiru haa ta'u faranjii jiru haa ta'u bakka jirutti hojiin inni jala gurraa masjiidni fagoo qatee bakka jirtu ibaadaa kee jabeeffadhu salaata shanan yeroo salaati yeroo irratti ifadhu dalagaa namaatiif jecha salaata hin dabarsin salaata yeroo irratti ifadhu bakka jirtutti bakka jirtu rabbii kee sodaadhu rabbii wani sirraa barbaadu akka jee rasuul sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum rabbii qaamni abalu bareedaadha qaamni abalu furdaadha hillaalu abalu furdaa abalu bareedaa abalu fokkotaa abalu qallaa hillaalu qaama namaa nama laalu walaakin rabbiin wani nama laalu yanzuru ilaa quluubikum wa amaalikum qalbii teetii fi hujii ati dalaydu laala tanaaf soommana rabbi nuun haa ga'u niyyaan malee akka soommana sunnaatiis hin ta'u soommanni beekaadha niyyaas niyyachuu qabna galgalarraa jechuudha soommanni niyyaa galgaluu niyyachuu qabda namni gariin amma nawaytu maarree je'eet hin jirtu wanni kasii qalbumaan niyyatanii soommanaas jechuudha ramadaanaan baana qalbumaan niyyattee galgaluu niyyattee baruuni soommanaa nama laamal binniyyaati jaanii niyyattee akkasii soommanta rabbi nuun haa ga'uuti ahkaama waan soommana furaatiis firraa baradhaadhaati hanqa gartee wanni soommana furaa kara hunda dabaree jira yuutuub irra ni jira feesbuuk irra ni jira namuu dabarsee jira hatta anilleen feesbuuk yuutuub irratti dabarseetiin jira yoo maqaa kiyyaan barbaadan isiniif dhufa jechuun ni jiraati waan soommana furaa feesbuuk irratti illee bara dabrillee dabaree jira ni jira jechuudha barbaadan hin dhabdanii waan soommana furaa san laaltanii sanirraa barnoota barachuu qabdan warri beekumsa qabu hedduu dabarsee jira akka kiyyan ta'in kanarra beekumsa qabu hedduu dabarsee jira sunis laaltanii laalachuu ni dandeessanii jechuudha ani womaan ulamaa irraa dhageen isiniif dabarsuu jira isinirra hin beeku akkasii jabaadhaan isiniin jaati rabbiin nagaan soomana nuun haa ga'u warri shaabaana soomanu jirtan haqadaa baasu jirtanis rabbi isinirraa qeebalu warri shaabaana soomanu jirtanillee rabbi isinirraa qeebalu ha soomanutti hin jirrellee rabbi siif haa laaffisu khayrii rabbi si haa carraaqachiisu jabaannee haa sadaqannu gama rabbi haa dhiyaannu hin ja'a taraawii rakkina hin qabu nama meeqaa taraawii salaatu danda'ama kan jedhamu yoo kophaa jiraatte nama lamaan ta'us sadii hin jiraattus rakkina hin qabu kophaa ta'e salaattus nama lama wajji salaattus sadii argattus rakkina hin qabu jabaadhaa inshallah wanni nurratti jiru hundi dalagachuma nama tokko ta'us sadii yoo ta'e bareeda jamaadha tokko dura dabraa lama booda ta'a yoo sanii ol ta'es bareedaadha warri gartee nama bira hin jirre masjida hin jirre ammoo namni masjida jiru masjidatti dhufee jamaa wajjin salaatu tur irra bareedaadha akkasii salaata taraawiitis hin dabarsinaadha tahajjudallee hin dabarsinaadha quraanas qara'uuf hin dabarsinaadha sadaqachuullee hin dabarsinaadha aafoon alillaahi kan namni mufattee jirtus aafoon alillaahi jeetiin jira yoon osoon beekuu ta'u osoon hin beeknillee ta'u osoon beekuu garuu namaan feesbuuk kanarratti illee mufachiisu waan beeku wohuma dabru sani yoo mufattee jiraattees obboleessa kiyya obboleettii xiyya afoon alillaahi rabbi fecha dhiifama walii haa goonuuti
ummata islaamaa bakka jirtan hundattuu rabbiin soomana nuun haa ga'u, soomana rabbi nuun haa ga'u, warra rabbiin soomana kana isaaniin ga'ee sirritti ka rabbiin irraa jaalatu soomanee khayrii keessatti dalagatee rabbiin irraa qeebalee keessa soomana kee isaaniif araaramee ibiddarraa isaan bilisoomsee rabbiin isaan nu haa godhuuti. Galatoomaa waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa jazaakumullah khayran jajjabaadhaa aafoonaa lillaa jennee jirra dhiifama waliif haa goonu ulamaa'ii teessan ustaazota keessan nama garteetiin isiniif himu jabee isaa kabajaa irraa baradhaan isiniin jaa akkasi AB namaa laaluu dhiifnee teenya qofa haa laallu ta namarraa haasa'uu qofa dhiifnee ifitti haa deebinu abaluu akkanaati intalti sun takkanaati gurbaan kun akkanaati dhiifnee an ka akkamii haa laalluun isiniin jaati. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Warri du'aayin hin dagatinaa yeroo furtaniin isiniin jaati jajjabaadhaa sheer walii godhuun dagatinaa rabbiin yaada muraad isinii haa guutu. Sheer walii godhaa sababaa keetiin nam tokko obboleessi tokko yoo qaceele obboleettiin takka yoo qaceelte suwaaba harkattaatii feesbuuk keessanirra sheer waliif godhaa suwaaba rabbiin naaf isiniifis haa katabu dheeressuudhaaf dhiifamaa galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.